Hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Birruu Caalati. Har'aa akkuma mata dureetti argitan kanan isinitti himu dhufe waa'ee kaansarii harmaatii fi dhukkuboota harmaa birooti. Egaa kaansariin harmaa akkuma beekamu ispeeshaalii dubartoota umurii isaanii giddu galeessaa haga gara booddee ga'anitti kaansarii ajjeesaadha. Kaansarii ajjeesaa tokkoffaadha. Akkasumas immoo dhiira irratti illee wanti kun baay'ee hammaachuu baatu boodarra hammam akka inni komanii ta'e isinittan hima. Baay'ee baachuu baatu dhiirota irrattis ni jira jechuudha dhukkubni kun. Dhiirota irratti yoo jiraate garuu baay'ee ajjeesaadha. Garuu immoo frequency isaa yookaan immoo epidemiologically hanga dubaroota komanii miti jechuudha. Kanaaf anis anan isinitti himu dhufe kaansariin harmaa maali? Akkamittiin nama qabaa? Maaltu nama saaxilaa? Eenyu faatu immoo saaxilamoodha? Mallattooleen isaa hoo maal fakkaatu? Kan jedhuu fi even dhukkuboota kaan irraa akkamittiin dhukkubni keenya yookaan immoo dhiitoon harmaa kiyyarree dhukkuba kaan irraa kaansariidha moo kaansarii miti? Agarsiistuu kaansariiti moo kaansarii miti? Akkamitti immoo ittisnaa kan jedhu isinitti himuufan dhufe isinis hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri immoo chaanaalii keenya faaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaatoo maatii nutaa hanga dhumaatti nu wajjin tura. Buleeti dabala ilmi namaa daggala turee bulee dabala ilmi. Egaa hordoftoota keenya karaa kaansarii harmaa fi wantoota isaa wal qabatanitti darbuun dura jalqaba waa'ee harmaati irratti kaansarii harmaatiin alatti disorderiin harmaa wal qabatu kan immoo dhukkuboonni harmaa wal qabatan kan akkamiitan jedhu gaggabaabsan isinii kaasaa. Mooroo ofirra caalatti immoo kan uumamaan rakkoolee uumamaan harmaa wal qabatan tokkoon isinii kaasaa. Achi keessaa tokko congenital absence of nipple an jedhamu jira. Congenital absence of nipple jechuun harmi jira garuu fiixeen harmaa yookaan kan daa'imti hoot sun yookaan fiixeen harmaa sun uumamaan hin jiru jechuudha. Inni akkasii kun koman irree ta'uu baatu ni jira jechuudha. Yeroo akkasii rakkoon inni guddaan dubartiin sun gaafa deesse daa'ima hoosisuu irratti baay'ee rakkatte jechuudha. Kanaaf inni tokko isaa inni biraa rakkoon biraa inverted nipple. Inverted nipple an jedhamu jira. Inverted nipple jechuun yeroo fiixeen harmaa sun gara keessatti yookaan gara duubatitti gadi garagaltee fiidiingiidhaaf yookaan immoo daa'ima harma hoosisuudhaaf yeroo mijataa hin taane jechuudha. Kunis rakkoo uumamaan wal qabatanidha. Inni biraa supernumerarii nipple an jedhamudha. Supernumerarii nipple jechuun yeroo fiixeen harmaa tokko ol taatee harma tokkicha irratti fiixeen harmaa tokko ol taatee 2-3 fi sanaa ol ta'anii yeroo jiranidha jechuudha. Inni kunillee rakkoolee uumamaan harma wajjiniin wal qabatanidha jechuudha. Rakkoon inni biraa fi inni baay'ee hamaan ameeshia jedhamudha. Ameeshia jechuun congenital absence of breast. Harmi guutummaatti dhabamuu jechuudha. Baay'ee komanii miti garuu darbee harmi gara tokko yookaan harmi lama guutummaatti dhabamuu danda'a jechuudha. Inni kun garuu dhiirota irratti irra komanidha. Harmi uumamaan dhabamuun kun yookaan ameeshia inni jedhamu kun dubaroota irratti komanii miti saamuu dhiira irratti irra komanidha jechuudha. Dubaroota irratti yoo jiraate garuu it's very dangerous. Dubartiin tokko harma malee dhalachuu jechuun baay'ee rakkoo hamaadha jechuudha. Kanaaf rakkoon uumamaa tokko ameeshia yookaan uumamaan dhabamuu harmaa kana. Inni biraa polymesia an jedhamudha. Polymesia an jedhamu kun immoo faallaa kanaati jechuudha. Harmi dubartiin tokko breast tissue yookaan immoo harma tokko ol yeroo qabaattu jechuudha. Yeroo san garaa irratti yookaan immoo tafarratti yookaan naannoo mudhiitti irratti harmi dabalataa yeroo jiraatu inni akkasii sun polymesia jedhama jechuudha. Kanaaf kunniin rakkoolee congenital yookaan immoo uumamaan harma wajjiniin wal qabatanidha jechuudha. Kanaaf amma kallattumaan karaa kaansarii harmaatti deemna. Egaa kaansariin harmaa kun kaansarii ajjeesaadha. Ispeeshaalii dubartoota umuriin giddu galeessaa oliitti irratti umurii dubartoota waggaa 40 oliitti irratti kaansarii ajjeesaadha jechuudha. Ispeeshaalii biyyoota dhihaa keessatti kaansariin kun durboota keessatti kaansarii ajjeesaa tokkoffaadha jechuudha. Egaa kaansarii harmaa kanaaf maaltu nu saaxile kan jedhu irraa yookaan saaxiltoota isaa kanatti gaafa deemnu saaxiltuu tokkoffaan umuriidha. Kaansariin harmaa umuriidhaan wal qabata. Akkuma umuriin dabalaa deemuun carraan kaansarii harmaatiin qabamu dabalaa deema. Usually garuu kaansariin harmaa dubartiin tokko
as general kaansarii harmaatiif saaxilamtuudha jedhamuudhaaf waggaa 50 ol gaafa guuttu dubartiin waggaa 50 ol gaafa guuttu dubartiin tokko kaansarii harmaatiif saaxilamtuudha jedhama jechuudha. Haa ta'uti garuu darbee kanaa gaditti illee jiraachuu danda'a. Garuu ammoo ispeeshaalii boodarra itti dhufnaa yoo maatii keessa kan jiraatu ta'e yookaan faamilii histiriin kan jiraatu yoo ta'e aga 45 aga 50 deemuun dhiisuu danda'a jechuudha. Kara gadiititti haati yookaan abbaan yookaan immoo fira dhiyoo keessa yoo namni kaansarii harmaa qabu yoo jiraate umuriin kun 50 gahuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaa gaditti at younger age dubartiin tokko kaansarii harmaatiin qabamuu dandeessi jechuudha yoo maatii keessa kan jiraatu ta'e. So inni tokko umuriidha. Inni lammaffaan saala. Saala kana yoo jennu being female yookaan dubara ta'uun saaxiltuu guddaadha. Kaansariin harmaa akkuma dura isiniin jedhe dhiiras dubaras affeekti godha. Haa ta'uti garuu harka dhibbaan dubaroota irratti irra komanidha jechuudha. 100 times. Kaansarii harmaa jiru keessa 0.5% qofatu dhiira irratti jechuudha. Sanirraan kan hafe the rest dubaroota irratti jechuudha wanti kun kan ta'u. Kanaaf dubara ta'uudha jechuudha saaxiltuun inni biraa. Saaxiltuun sadaffaan obesity yookaan immoo ulfaatina garmalee. Obesity. Inni kun gaa tokko wanti inni western irratti komanii ta'eefuu tokko isa kana obesity'a. Obesity sun gaa yeroo garaagaraa dubbachaa turre akkamitti wanti kun kaansarii harmaaf nama saaxila kan jedhuu fi namoota baay'ee obese fi borcii qaban keessatti faatiin yeroo itti gara estrogen waan jedhamu faatti geeddaramu jira. Yeroo sanitti geeddaramu immoo harmi dubartii sanii estrogenii baay'eedhaaf saaxilamaa jechuudha. Yeroo sun ta'u kara kaansarii harmaatitti risk faaktarii yookaan immoo saaxiltuu ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraan dhala dhabuudha. Dhala dhabuu yookaan nulipaaritii kan nuti jennu jira. Nulipaaritii. Dhala dhabuun kunirree akkanuma dubartoota kaan caala dubartoonni dhala dhaban yookaan maseenummaa qaban dhukkuba kanaaf saaxilamoodha jechuudha. Inni biraan maatii keessa jiraachuu isan dura jedhe san jechuudha. Maatii keessa jiraachuu yookaan immoo faamilii histiriin yoo jiraate carraan namni sun dubartiis haa ta'u dhiira dhukkuba kaansarii harmaa kanaan qabamu baay'ee guddaadha jechuudha. Asirratti wanti adda godhu kaansarii nama kaan keessatti mul'atuu fi kaansarii maatii keessaa namatti dhufu wanta adda godhu tokko yeroo baay'ee harma lachanuu affeekti godha. Kaansariin harmaa baay'inaan harma tokko garuu yoo maatii keessa kan jiraatu ta'e yoo harma lama affeekti godha harma lama lammaffaa immoo adiyaan gareejii jiraachuu danda'a jechuudha. Even waggoota 20 keessatti illee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf harma lamaan affeekti godha. Akkasumas immoo umurii gara gadiitti kan jiraatu taanaan probably maatirraa kan dhufedha jechuudha. Familiar history yeroo jiraatu akka kanaan dhufaa jechuudha kaansariin harmaa. Kanaaf inni kun it is very dangerous. Umurii younger age yookaan ijoollummaatiin ta'uun harma lamaan affeekti gochuun kun baay'ee dangerousdha jechuudha. Inni biraan radiation therapy yookaan immoo cararatti saaxilamee yoo jiraate namni sun. Usually ka radiationiin kun wal'aansaaf yeroo gargarii kennamuu danda'a. Keessattuu kaansaroota tokko tokkoof raadiyooteraappii waan jedhamu kennamuu danda'a. Inni sun irra deddeebi'ee radiationiin kara qomaa kanatti kennamu yoo jiraate sunillee kaansarii harmaa kanaaf dubara san yookaan immoo dhiira san saaxiluu danda'a jechuudha. So saaxiltoota isaa hanga kana yoo jenne saaxiltuun biraa smookingidha. Tamboo xuuxuunillee akkuma kaansarii biraaf nama saaxilu kaansarii harmaatiif illee saaxiltuu biraadha jechuudha. So isa kanaan mana yoo jenne amma gara mallattoo isaatiitti yoo deemne kaansariin harmaa karri jalqabaa isaa mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Karri jalqabaa isaa mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Akkuma saayiziin yookaan immoo kaansarichi sun guddataa deemeen mallattoo agarsiisaa deemaa jechuudha. Kanaaf mallattoo isaa inni ijoon dhiitoo harmaati. Dhiitoo harmaa ta'ee kan jajjabaatu yoo ta'e dhiitoo harmaa kan jajjabaatu mallattoon tokko isaa jechuudha. Mallattoon ijoon dhiitoo harmaa yookaan immoo breast lump nuti jennuun jechuudha. Dhiitoo sun dhukkuboota kaan irraa adda ittiin bahu yookaan immoo mallattoo dhukkuboota harmaa xixiqqaa kaan irraa kan adda ittiin bahu in jajjabaatti jechuudha. Yoo gadi qaban baay'ee jabaatti sun agarsiistuu ijoodha jechuudha.
Kanaaf inni tokko dhiitoo harmaati. Inni biraan immoo fiixeen harmaa duubatti deebi'u. Inni kun yoo kaansarii sun kan guddachaa dhufu ta'e fiixeen harmaa gara duubaatti deebi'uudha jechuudha. Akkasumas mallattoon biraa diimachuu harmaa akka malee guutummaatti dhiita'uu diimachuu erga gurguddatee booda harmirree socho'uu diduu danda'a jechuudha. Kaansarii sun gara maashaalee naannoo harmaa san jiranitti gaafa faca'u achitti fiiksi ta'ee dubartii sun yeroo akkas gadi jetturree harminni fayyaan yeroo gadi jedhu inni immoo kaansarii qabu kun gadi hin jedhu jechuudha. Isa kana mallattoon inni biraa erga qaama keessa faca'ee mallattoo agarsiisudha. Qaama keessa erga faca'e jechuun kaansariin kun stage 4 irra yookaan immoo sadarkaa dhumaarra jechuudha. Stage 4 jechuun sadarkaa dhumaa erga qaama keessa faca'e jechuudha. Yeroo kana qaamolee adda addaatti karaa sombaatitti, karaa sammuutitti, karaa tiruutitti, karaa marrumaanitti, karaa lafee dugdaatitti fi karaa biraa biraatitti illee ni faca'a jechuudha. Yeroo kana mallattoon isaa akkuma bakka itti faca'e saniin jechuudha. Yoo karaa sammuutti faca'e mataan dhukkubbii adda addaa kana karaa tiruutittis yoo faca'e dhukkuboota tiruutiin dirree wal fakkaachuu danda'a jechuudha. Qoma gara mirgaarra waraanuu, ijji isaallee keelloo ta'uu wantoota akkasii karaa dugdaatti yoo faca'e yookaan lafee dugdaatti yoo faca'e dhukkubbii dugdaa qaama laaffisuu wantoota akkasii kana jechuudha. Akkuma bakka itti faca'e sanitti jechuudha. Kanaaf erga faca'e booda akkuma bakka itti faca'e sanitti mallattoo mataasaa danda'e qabaa jechuudha. Inni biraa maal gochuu barbaachisa kan jedhutti gaafa dhufnu kaansarii harmaa kana ittisuudhaafis haa ta'u booddeessaa dhiibbaasaa akka nammaanne maal gochuu barbaachisa kan jedhuufi inni tokkoffaan screening yookaan immoo dursanii ilaalamu screening jechuun dursanii otoo dhukkubni sunillee mallattoon agarsiisin yookaan immoo otoo mallattoon agarsiisin otoo guddatin ilaalamu jechuudha. Screeningin kun biyyoota guddatan keessatti normaalii dubartiin takka waggaa 50 gaafa geessu waggaa 50 hanga waggaa 69 gidduutti yeroo tokko altrasaawundi ilaalamu jechuudha. Maammoogiraafii dubartoonni waggaa 50 darban ispeeshaalii 50 fi waggaa 69 gidduu warri jiran waggaa 2 maammoogiraafii ilaalamu jechuudha. Waggaa 50 kaasanii maammoogiraafii ilaalamu jechuudha. Kun maaliif barbaachise? Akkuma amma jenne mallattooleen kaansarii harmaa kun dhiitoo harmaa faallee kan ta'an ta'u even otoo dhiitoon hin jiraatin yookaan immoo otoo mallattoo agarsiisin dursee detect godhaa jechuudha maammoogiraafiin kun. Dursee detect godhaa jechuudha. Warra 50 gadiitiif altrasaawundiitu gaariidha. Warreen umurii isaanii karaa gadii ta'ee fi rukkinni harma isaanii guddaa ta'e maammoogiraafiin baay'ee arguu dhiisuu danda'a, misgochuu danda'a jechuudha. Kanaaf warra waggaa 50 gadiif altrasaawundiin harmaa bareedaadha. Warra immoo 50 oliitiif usually 35 oliif maammoogiraafiin kun bareedaadha jechuudha. Kanaaf biyyoota guddatan keessa screeningin kun hin jira. Biyya keenya keessatti illee hangas mara miti jechuudha. Kanaa gaditti waggoota 50 gaditti tarii akka duratti jenne fakkeenya faamilii histiriin kan jiru ta'e maatii keessa kan jiru yoo ta'e harma lamaan affeekti maal kana kan godhu ta'e ispeeshaalii maatii keessa jiraannan yookaan immoo kaansarii biraallee duraan harma tokkorraa kaansarii harmaa argamee jiraate taanan fa'aa maatii keessa jiraannan waggaa 50 gaditti illee iskiriin ta'uu qabu jechuudha garee sun. So inni tokko iskiriiningidha. Inni biraa sochii qaamaa gochuu. Akkuma dura jedhe obbeesiitiin yookaan furdinni galmareellee waan kanaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef warreen fufurdoo ta'an sochii qaamaa godhanii ulfaatina isaanii yoo to'atanii biyyummaa isaanii sirreeffatan gaariidha. Inni biraa tamboo xuuxuu dhiisuu warra godhaa jiruuf yoo jiraate jechuudha. Smookingin akkuma kaansarii biraatiif nama saaxilu kaansarii harmaatiif illee signifikantilii nama saaxilaa jechuudha. Kanaaf tamboo xuuxuu dhiisuun akka ittisa tokkootitti jechuudha. Inni biraa ofiin of ilaaluu. Ofiin of ilaaluu jechuun namni kamiyyuu ofuma isaatiin keessattuu dubartoota irratti harma isaanii tuttuqanii ilaalanii dhiitoo yoo jiraate cheek gochuu jechuudha. Dhukkubbiin irree jiraachuu baatu.
Baay'ee kaansarii harmaa keessatti dhukkubbiin harmaa jiraachuu dhiisuu danda'a. Breast painiin baay'ee hin jiru. Naannoo parsantii 10 qofa irratti malee breast painiin baay'ee hin jiru. Dhiitoon harmaa sun baay'ee peenii kan qabu taanas sun more of kaansarii mooti jechuudha. Kaansariin harmaa tarii dhukkubbii kan qabaatu yoo erga guddatee booda qaamolee naannoo saniititti faca'ee yoo qaama isa walitti kan nervoota involve kan godhu yoo ta'e tarii jiraata malee naannoo parsantii 10 kan hin caalle irratti peenii breast pain yookaan immoo miira dhukkubbii kan qabaatan. Miiri dhukkubbii jiraannan more of dhukkuboota benign breast disease jedhaman jiru akka fibroadenoma fi dhukkuboota biraan jedhaman jiru. So more of saayizii isaa xiqqaa ta'ee dhukkubbiin jiraannan sun kaansarii baay'ee yaadda'uun hin barbaachisu. Haa ta'utii garuu deemanii ilaalamuu gaafataa jechuudha. Kanaaf anan jechuu barbaade amma dhiitoon harka isaaniitiin dubartoonni kamiyyuu harma isaanii cheek godhuu qabu jechuudha. Susukkuumanii ilaalanii yoo dhiitoon jiraatte gara mana yaalaa deemanii maalummaa dhiitoo sanii baruu qabu jechuudha. So inni biraa alkoolii baay'inaan kan fudhatan jiraatan alkoolii dhaabuudha. Kanadha waa'een kaansarii harmaa har'as anan isinitti himuu dhufes kanuma. Wanti isin hin galle yoo jiraate koomentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoo keenya kana immoo yoo jaallattan laayik gochuun dagatinaa fayyaa ta'a.